Ibin khara naannoo tillee yoo deebi. Waan kana akka naannoo takkaa qofa irratti illee hin dhiisinaati. Uummata naannoo tokko qofa hin jeenaati. Oromoo guutuudha. Oromoon duraan Baalee tuqamtu Harargee iyya. Harargeen tuqamtu Arsiitu iyya. Ammallee akkuma duraanii sanii wanni waddan dhorku hin jiru waan kana itti yaada nu dubbadhaa warreen sagalee ta'uu fi dandeessan akkanumatti itti fufaa. Warreen immoo lafa jirtan wal qabadhaatii waan kana irraa itti silattuu tadabarte lubbuun dabarte waa takka godhuu hin dandeenyu. Immoo tana booda hagam takka irraa dhorkuu dandeenya. Maaliin irraa dhorkuu dandeenya? Akkamitti uummata kana diina san irraa dhorkuu dandeenya nuti yoo. Hawaasa kanarraa okay gargaarsaaf walitti dhufna. Gargaarsa kana haala kamii walitti qabuu dandeenya? Uummanni isaan yeroo tanatti maaltu isaan feesisa? Nyaata moo meeshaa diina itti irraa dhorkaniitu isaan barbaachisa moo maali? Kunilleen kajoo irratti qabxii ni kaastan jeeti yaada tana booda. Sani bifa kamiin gargaarsi guuramaanis ni kaa. Gargaarsi immoo yeroo guuramu wanti xiqqoo akkana guuramu miti. Waan guddaa dhagaan akka fayyatti waan guddaa abbootii qabeenyaatii fi namni hundi irratti hirmaachuu qabu kun waan dhimma siyaasaatii miti kun. Inuma dhimma siyaasaa silaa dhimma siyaasaa ta'e wallaahi anas gubbatti hin ba'u. Asii miti asiin nagalta malees gubbaa been dubbaddoon dhimma siyaasaa nallee hin galchu. Kun dhimma hawaasa dhumuu jiruuti lubbuudha. Obboleeyyan keenya ayyoo teenya abbaa keenyaa dhumu jira. Kun immoo dirqama yoo nan dubbanne ayyoon teenya achi dhumuu anas gubbaa laayivii seenee koflee taphadhe. Maaliif nan ilma hawaasaatiif ifin jechuu hin danda'u. Diinni hawaasa sanii asiin an kofaluunleen anilleen diina isaaniitiin taagama tokkoon deebi'ee. Saniifuu hawaasni yeroo quuqama akkanaa quuqame deebitanii dubbachuun waan gaarii. Obboleeyyan kiyya warreen dhimma kanarratti ispeeshaalii dhimmamuu turtan. Viidiyoolee numaan harka ijoolleeni. Asumaanuu isin galatoofachuu barbaada. Waan kana kara fedheenuu haa ta'u akkana dhimmamtanii dhimma hawaasa keessaniitiif dubbachuun keessan haala waan guddaadha. Waan ittiin boonuu qabdani. Waan akkana waan ittiin seenaa keessatti illee gaafa guddattanillee viidiyoon waan isiniif taa'u waan seenaa guddaadha hojjettanii galatoomaadha. Waan kana immoo irratti xiyyeeffadhaa. Abbootii ispeeshaalii abbootii qabeenyaatiif kun hundi keessa seenuu qaban dhimma hawaasaa firraa ittisuu qabna. Roorroon ni gahaa kalaas kanaa ol hagayoom roorrifamnaa. Ani kanan jechuu barbaadaa galatooma ulfaadhaa. Carraa nama biraatti kanna. Carraa tartiibaan fudhachaa deemee jira fedhe. Kallattiidhaan karaa pooyintii irra jiru seennuu hamsaa karaa pooyintiitti ni seenna. Waa takkaan uummata keenya kanatti dhaammachuudha. Uummatoo dhiifamallee naa godhaa. Wayin isinitti mee qalbiin na dhageeffadhaa obboleeyyan. Nama humaa fi dhibba takkaa taa'ee na laalu jira. Obboleessanii qabdaame eenaan jee. Mee obboleessa kee yoo jedhaanii fi meeshaa irraa muran. Imaajin godhi waan biraa dhiisime. Wallahi viidiyoon teelegiraamaan walii ergamaa jirtu. Asirra baasuun taatu malee silaa asirra baafne arra ciiftee raftu. Wallahi gachiiftee numa raftu har'aati. Osoo viidiyoo sana asirra baafne. Tiiktookuun fudhatu duraan durse. Sii galee? Cidhaanii ciramu jira dhiiraa beeki. Obboleessa kee, ilma kee. Kabiraa asirratti himuun nun barbaachisu. Yaa Oromooti. Mee waan goota yoo dhabdan. Waan biraan godhina. Ta'aa isinummaan teessaniin wajjin taa'uun kunuu sagalee. Bar namni hoggaanii fi hiriira bahu. Arra bar hiriira bahu jechuuni. Lafa qofa irratti miti bar jira. Online irrattis. Yoo ati waan kannatti hin qabne namni telefoona harkaan qabatee na laalu jiru kun. Bar keessa homaas hin jiraniini. Ati teessee taaptaabii nuu godhuun kee kun nuuf faayidaadha nama biraati nuuf fida. Vaayiraal mana kanaati baasa. Sii galee. Tanaaf si feena yaa Oromootii. Maallaqa qofa na gaafatan jetteen fiigin. Siihuu arkutti hin jirru siin nu arku jira. Sii galee. Tanaaf arra wanni nuti barbaannu. Obboleeyyan keenya kan gartee garii harki cabee, garii miilli cabee, garii lapheesaa keessaa rasaasnii bakka ta'e hakkamamu dhabee achii fuudhaniiti karaa haraniin fiigan jira keenya. Afaan jara sanii ta'eetiin isinitti haasa'u jira. Gurra naa kannaa qalbii naa kannaa. Tanaaf as taa'u jirraa mee obbolummaa
namummaatiin si qaba dura obbolummaa namummaa nama rabbiin wajji godhee waliin nu uumuudhaaf takkaffaa lammaffaa oromummaaniin si qaba feetu kiristaana ta'e feetu waaqeffataa ta'e feetu jinnii ta'e namummaaniin si qaba takkaa nama waaqabeen beeku beeke sadaffaa sabaaniin si qaba biyyaaniin si qaba islaamummaaniin si qaba hadaraa yoo waan gootu dhabde nu jalaa baatee bakka biraan dhaqe taaptaap nuu godhi ijoollee asirra teessu tana yoo ilillii qabaatte obboleeyyan kee kanarratti ol daddarbe taaptaap mana kana godhi tanaan isin gaafanna Prograama keenya daqiiqaa 25 irratti ni eegalla daqiiqaa 5 qofa qabna daqiiqaa 5 kana keessatti yaada nama tokko lamarraa fuuneeti namu daqiiqaa 2 fudhatee akkasitti kara prograamaa yaa obboleessa kiyya waan kannitullee yoo dhabde dhiiraatu jira irraa wallahi nin beeka dhiira rabbiitu taa'ee na laalu jira ta surprise ummata kana godhuu teessu fuunaan jaa ta ol baatee mudhii isin kutuu teessu dhiiraatu taa'ee waan kana laalu jira beeka obboleessa kiyya dhiira saba fiitiif quuqamtu dhiira namummaa qabdu mee dhiirti tun eenyuun waliin barraa na jalaan fiigin wal barramee waliigallee jara kee tanaafuu yaada namatti aanuu fi kanna itti naa deemaa jirte Ukuta dubbadhu deekuma takkaan dubbadha. dubbadhu abeebi Biyyeen kiyya jabaatu gartee naan marsee jira waan taateef isaan irratti haasawaa dheeraa haasawuu hin barbaadu. Jara keenya wanti isin jechuu barbaade nama 200 jira. Namni kun duraan kophatti jaalibsaa jira, kophatti annee jira, kophatti alaksii jira, kophatti zambee jira. Kophatti gartee bakka bakkatti hordoftoota isaanii jiran. Har'a ammoo nu hundinuu bakka takka jirra waan taateef bakka tana akka isin hin deemne abdii guutuun qaba. Lammaffaa ammaas yeroo deeggarsa kana goonu teenyee rakkoo qofanaa sun jidduuttis rilaaksii godhuun ni jirti. Wal bashannansiisuu wal taphachiisuun ni jirti. Yeroon ammoo biyya addunyaa tana walattaa warri amma weestarnii jiru sa'a amma dura ganaa hojii irraa manatti hin galle keenya ammoo xiqqoo dadhabaa jira. Keenyallee gartee if jajjabeessaa warri waan ciciniin tan qabdan illee akka zammaanoo kana shaachaa haraa caqasa illee dabalachaa akkasi deeggarsa kana irraa deeggarsi xiiqii deeggarsi zamaanoon mirqaana keenya hunda mirqaanu jira beeka islaamsaa jira mirqaanu qabu. Naafaan dubbata yaarsa dadhaabatu. Awur baaqanaa turbar. Gamza, ifi mana godha. Gaafatu yee walchaake. yee yaa leksanii dubbadhu Ijoollee miidiyaa hawaasaa irratti kama feesbuukiitiin haa ta'u tiiktookiitiin dhalattoonni baa Oromiyaa keessumaa afran qalloo warri ta'an baay'eetu jiru. Dhimmi irra jiramu kun dhimma lubbuu namaati. Jiraachuu dhabuuti. Yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan. Yoo laayivii irra hin jiraanne itti bilbilamee akka dhufan gochuudha dirqama. Kanaan ala osoo waa'ee uummata kanaatti hin seeniniin dura jarri maal caalaniiti? Boru bar ani intala argeete ani ilmaa argeete jedhanii of himachuudhaaf deemu. Laal toltus baddus fira ofii maatii ofii caala kan namatti aanu hin jiru abadan hanga fedhe haa ta'u malee. Haati kee hangam takka hiyyeessa taatullee dhabduu taatullee sin balaaleffattu ofirraa achi sin dhiibdu sin gattu. Boru gaafa rakkoo harargee jalatti baqatan. Gaafa cinqii wayii dhufe ajandaa wayii miidiyaa kanarraa ka'e. Jarri sun yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan dhimma lubbuuti itti bilbilaa. Yoo hin jirre kaayii seen irribarrallee yoo jiraatan. Sigaleera dhimma haadhaaf abbaa keenyaa dhimma maatii keenyaa isaa jirra argattanii dhiifama yoo hin dogoggore. Alexii keenya waan sirrii kaasee Alexii asirratti waan takkaan dabaloo saasa kiyya gula mallee dubbadde waan fardii waan taateef hin dubbadde keessaa illee waan naaf ergame. Duraan duraati ijoolleen teenya tagastii bantee jirtu yoo jiraatte dhimmoo fedhe irrattoo dhaqaatiiti akka gamana dhufan. Ifin yoo carraa biraa hin qabaanne asuma jala ta'anii gartee dabareedhaan ol seenaa ol jalaa gobbu'aa deemne arra bareeda. Malee bakka biraa teenyee gartee tapha biraatiif hanjima biraa hogoonu taate jarana sirrii miti dhimma lubbuutiif dhimma lafatee nyaata lafeeraa dubbachaa jira waan taate. Nama hunda dhaqaa komantii jalatti barreessaa mana cufsiisaa fida takkatan. Kalamadaa immoo hoggaa deeggarsatti seenne gartee xiqqoo irraa wanti gama baankiitiin illee wanti jiru ni jirti. Alexillee quba qabaachuu mala biyya keessa jira waan taateef
daddabarsa maallaqaa irratti gartee irra siistama abdeettee jiran saa hanga halkan saa sagaliitti jaan garuu hin beekne akkam akka turu mobaayil baankiingiidhaa fi siistamoonni maallaqa ta'ee ergan kun irra hin dalagu guyyaa